السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ilmaan Oromoo baga jiraattan isin jechaa gaafii karaa iimeelii fi paaswoordii bilbila keenya akkamitti jijjiirannaa kan jedhuu fi paaswoordii iimeelii duraan qabnu bilbila haaraa irraa bilbila kamii kan jedhu duraan isin barsiiseen jira. Warroonni akkamitti jijjiirannaa fi akkasumas immoo iimeelii haaraa akkamitti barannaa warri jettan haganamtee takka singarsiisan lafaana tura. Kallattumaan iimeelaa fi paaswoordii jijjiirachuudhaaf jalqabaa Google keessa seenna. Erga Google keessa seennee bakka profaayilii kanarratti bakka tanarra cuqaasna jechaadha. Bakka profaayilii kanarra cuqaasna. Ergasii as seennaa mangeeyyuu Google account keedhoorra cuqaasna jechaadha. Asitti irra deebi'ee waan isin garsiisuu qaba. Yoo warri haaraa reefu banatan taatan asirra cuqaastanii asitti waa tokko isinii bahu. Fakkeenyaaf amma iimeeliidhuma biraa banachuu barbaadan iimeelii akkanatti isinii baasa jechaadha. Fakkeenyaaf bakka kanatti tuqxanii iimeelii asitti isinii baha jechaadha. Yoo kan hin qabaanne ta'uu kun bakka isaa duwwaa ta'a irra cuqaastanii akka irratti barreessitan isin gaafata jechaadha. Mangeen kun erga keessa seenneen booda bakka kanatti ol bunna jechaadha. Asirra tuqxanii jechaadha. Asirra erga tuqxaniin booda akkanatti keessa isin galcha. Erga akkana keessa isin galchee yoo duraan warroonni iimeelaa fi paaswoordii keenya dura namatu nuu banee akkasumas paaswoordiin keenya lakkoofsa namaatiin jira maqaa namaatiin jira warri jettan as tuqxanii bakka tanaa jechaadha. Qastan tuqxanii akkanatti isinii baasa. Iimeelaa fi paaswoordii keessan yoo iimeela keessanii paaswoordii keessanii namni bilbilli biraa akka fayyadamu jiraatu ta'u maqaa bilbila sanii waliin akkanatti isinii ka'a. Gabaabumatti bakka tanarra tuqxanii qalama tanarra cuqaastan paaswoordii jijjiiruuf as hoggaa tuqxan lakkoofsa bilbilaa ka haaraa itti dhaqachuu barbaaddan tuqxan. Ergasii lakkoofsa jijjiirachuu barbaaddan erga itti galcheen booda bakka tana next keetti tanan cuqaasaa jechuudha. Lakkoofsa sirriin jiruudha. Dhiifama wajjinii waan dogongoran qaba. Bakka kana seeneeti bakka qastii sadii tana asirratti waa tana cuqaasna jechaadha. Qastii tana cuqaasna erga qastii tana cuqaasne qalama kana gubbaa cuqaasna jechaadha. Lakkoofsa keessa jiru kana dileet irraa godhuun nu barbaachisa. Ergasii eessa ta'inaan bakka kana tuqne bakka forget password jedhu kana jechaadha. Asirra cuqaasna jechaadha. Ergasii as keessa nu galcha. Yoo bilbilli keessan ishaaraa yoo paaswoordii isin gaafataa jechaadha. Fakkeenyaaf ishaaraa wanti naqaa. Akkasitti kana amma kunoo asitti paaswoordii yookaan na gaafata. Paaswoordii itti naqu amma speaking godha. Ergasii kanoo lakkoofsa bilbilaa fida. Kuni ka duraati. Ka duraa sana irra dileet godha jechaadha. Ka biraatti galcha. Kunoo ka duraatti galchee erga ka duraatti galcheen booda next godha. Erga next godha akkanatti na baasa okay jedhan amma. Erga okay jedhee kunoo akkanatti na baasa jechaadha. Akkanatti na baasa. Passo koodiin itti naqama koodii na gaafata. Koodiin itti galcha. Koodii akkanatti koodii itti galchee next jedhan amma. Akkuma argaa jirtan paaswoordiin kee jijjiirame jechaadha. Akka ajaa'ibaatti walumaan laalla.
kunoo paaswoordiin kee jijjiiramu ammas sin agarsiisa. Kunoo paaswoordiin kee jijjiiramu qastii sadan ta'a cufaasee sin agarsiisa. Kunoo akkanumatti jijjiirameera. Iimeelallee akkasumatti jijjiiraa jecha asitti cufaasee bakka tan ilma ofirraa goona. Iimeela sanatti next goone ergasii koodii nu dhufa, koodii sanatti galcha. Koodii nu dhufa karaa iimeelaati. Amma koodii itti galcha. Obsaan eegaa xiqqoo hanga koodii. Kunoo yeroo kanatti isin baasu asitti maqaarraa jijjiirattaniiti. Kana akkuma sun dhiistan jechaadha. Kana maqaarraa jijjiirattanii akkasuma dhiistan jechaadha. Fakkeenyaaf amma akkasuma godha. Ergasii next jettanii. Next jettanii akka haaraatti siin dhufa. Koodii siin dhufa. Koodii sanatti galchitanii jechuudha. Waggaa akkanatti siin dhufe kan addoonnattaniin koodii ergatti galchitaniin booda akkanatti daayirektitti isinii banameera jecha. Kunoo iimeelii guutumatti maqaa keessan isinii banameera jecha. Kana fakkaata barnoonni kiyya kanarraatii hagaaf eega walitti deebinutti nagaan turaa isin jedha. Galatoomaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuutti akka ta'e.